Sofia Nadir madajati almandia Haguma tunamu andandaya Luku warega kene atitiya Wamicha harme aya undana gesi Sofia Nadir madajati almandia Haguma tunamu andandaya Luku warega kene atitiya Akkam jirtu ilmaan Oromoo marti keessanii baga jiraattanii har'a waa lamaafanii dubbachuudhaan sagaleedhaan dhufe isa manaa godha xiqqoo ishee barreessuunsaa nima akkasiin sagaleedhaan sirriitti dhaggeeffattanii sagaleedhaan isiniif yoo barbaade tokkoffaani waa'ee fannoo fi waa'ee wayyaanee xiqqoo isheen waan keessa jiru waan biyyi kun keessa jiruni warra guruppii kanarra jiraniif yaada sheerii gochuu barbaade. Wanti nuti hubachuu qabnu lamaan isaanii lamaanuu amantiidhaanis ta'e aadaadhaan walitti dhiyaatu. Nu warra Oromoo irra jechuudha. Lamaan isaanii amantiidhaanis ta'e aadaadhaan lamaanuu walitti dhiyaatu. Lamaan isaanii Oromoo balleessuuf kaayyoo wal fakkaataa qabu. Carraa argatanitti Oromoo balleessuu qeerraa buqqisuu fi kaayyoo wal fakkaataa qabu. Aangoo irratti wal dhabu malee isaanii lamaan isaanii amma karaa dhoksaatiin karaa beekamaas ta'e karaa dhoksaatiin Oromoo irratti hojjechaa jirudha. Oromoo kana quba qabaadhu. Inni lammaffaa immoo nuti Oromoon immoo maal keessa jirra amma sa'aatii ammaa kana akka Oromootti mee yaada hundi keessan maal keessa jirra? Sa'aatii ammaa kana diina bara 2000 bara wayyaanee bara sana diina tokkitti qabna. Diina waliin falmine tokko qofa qabna. Kan qe'ee abbaa keenya irratti dhufee nu ajjeesu. Har'a garuu Oromoon kan qe'ee abbaa isaatii irratti dhufee ajjeesu diina sadii qaba. Tokko wayyaaneen illee carraa argattee innaan Oromootti deebitee Oromoo beennasa hundi keenya iyyuu beenna. Lammaffaa bilisiginnaan illee sadaffaa faannoo Oromoo nama diina sadii kaanillee diinummaan isaanii yeroo haalli mijachuu baatu malee diina sadan kana qaba. Sadanuu Oromoo ajjeesuu, qeerraa buqqisuu, biyyarraa godaansisuu fi kaayyoon isaanii wal fakkaataadha Oromoo lafa. Yaaddoon ani qabu tokko maaloodhaan inni asirratti haasa'uu barbaade Oromoon immoo qophiirra hin jiru laafu. Ijaarsarra hin jiru. Inni ijaarame iyyuu diigame kan gandaan kaan waanuma hundumtisaa sun argaa jirtanidha. Bakkuma bakka jirtanitti ilaala. Oromoon immoo qophiirra hin jiru. Maal gochaa jira Oromoon? Wayyaanee faannoo qofa akka diinaatti ilaala. Kun immoo dogoggora guddaadha. Bilisiginnaanis diina Oromoo isa guddaadha. Waan amma bilisiginnaan dhugaan isinitti mufanii konfidensiidhaan hin taa'e isinitti haasa'a. Waan bilisiginnaan biyya kana keessatti gochaa jirtu Oromoon bara isaa keessatti gidiraa akkasii arginu. Qeesaa irratti ajjeefame akka reeffa fudhame dhorkamee hin beeku Oromoon. Utuu eeyyama tokko sangaan Oromoo wanta Oromoo qeedaati baafame qonnaan bulaan waan ittiin qonnaa qotatu dhabe rakkoo guddaa keessa jira la. Garuu bara 2016, 2017, 2015 tokko nama kanaan nurra hin geenye kan falmiitti ba'an. Garuu har'a Oromoon sagalee dhabe akka Oromootti sagalee dhabe waan amma keessa jiru hundi keessanii beektu jechuudha. Bilisiginnaanis dhuma isin beektanii namoota bebbeekamoo fi beeku warra jedhaman warra ta'anii dhugaan isinitti kaanii qarshiidhaan bitte, kaanii faayidaadhaan bitte, kaanii hidhaatti naqxe, kaan immoo biyyaa baqachiiste, kaan immoo dinagdeedhaan akka inni hin kaanetti dinagdeedhaan rukutte haganni waan inni nyaatu dhabutti jechuudha. Kanarratti raawwattee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waan Oromoon amma keessa jiru dubbachuuf miti dhaga'uuf iyyuu namatti hin tolu. Burjaajii kana keessaa immoo akkamitti ba'uu dandeenya? Osoo kana irratti yaadne anaaf baay'ee gaariidha. Hidhamaa gargaaruunis baay'ee gaariidha. Hiriira ba'uunis baay'ee gaariidha. Kunis qaama qabsooti. Garuu amma yoomitti hanga yoomitti Oromoon akka Oromootti yoo gadi taa'e
maal wayyaa jedhee akka sabaatti hin falatin salphinni dhufaa jiru dhugaanis littima salphina salphaa miti ijaarama ijaarumsa qabna maal wayyame seeroo namni qeerraa buqqa'u nama gargaaru amma yoomitti nama gargaaru Somaaleedhaanis yeroo Somaaleerraa buqqa'anis gargaaraa turtan ammas deebi'ee eessarraa buqqa'a eessarraa du'a ummati kun mee magaalaa Finfinnee keessa kan daabboo naa bite jedhee makiina jala dhaabatu ijoollee Oromoo hiddatti wal baatte Oromoon salphina akkasii keessa jiru Oromoon qaama biraa wajjin mari'achuun dhiise ituma waliin isaa mee maallaa wayya rakkina akkasii salphina akkasii nutti dhufa maallaa wayyadhee gadi taa'ee hin mari'atu ta'e gadi taa'ee fala tokkoon dhaawatu ta'enna dhugaa isinitti hima salphinni dhufaa jiru isa salphaa miti galatoomaa ulfaadha. Waamicha harmee ayyaa hundaan nageessisuufiyyaa naaf madaan jetti almandiyaa hagumaachuu namuu waan dandayaa lubbuu wareega kennee atitiyaa waamicha harmee ayyaa hundaan nageessisuufiyyaa naaf madaan jetti almandiyaa hagumaachuu namuu waan dandayaa lubbuu wareega kennee atitiyaa. Isinittan deebi'ee amma intaayira Itoophiyaa keessatti nama ajjeesuun aadaa ta'eera dhugaan isinitti hima. Wanti lubbuu caaleen jiru miti garuu nama ajjeesuun aadaa ta'eera. Mirga lubbuun jiraachuu iyyuu uummati kun dhabeera jechuudha la dhugaan isinitti hima. Jiraachuun hiikan qabu jechuudha biyya kana keessatti jiraachuun hiikan qabu. Ilillicha adda addaa karaa miidiyaa arguu dandeessu garuu waan keessa jiru biyya kana keessa jiru waan uummatichi keessa jiru isinitti himaa jira. Faannoos wayyaanees bilchiginnaas jechuudha. Erga sadanuu isaanii nu ajjeesuu nu hidhuu nu buqqisu ta'e kamtu firaa kamtu diina. Erga jijjiiramni hin jiru ta'e lubbuu qeerroo 5,000 oli itti gabbaruu mee maaliif barbaachisne? Uummati kun waan inni callisee taa'uufis anaaf naan galu. Dubbadhee san sagalee siin qabu ammoo maalumaaf akka callisnee ta'e waan naan galu lubbuu qeerroo hammi kun itti wareegamuu maaliif barbaachise? Isa baddaa fi gammoojjii Oromiyaa keessatti wareegame rabbi alakkaa dhugaa dubbachuudhaaf. Kun isa lakkaa'ameedha. Sin lakkaa'amne Waaqayyo beeku. Rabbitu beekasa. Mee burjaajii kana keessaa baaneetu dhugaa dubbachuudha. Burjaajii kana keessaa mee baaneetu akka Oromootti jechuudha. Falan Oromoo akka Oromootti falan kan warra kaanii booddeetti deebina. Akka Oromootti nu maal ta'uu qabna? Harruma anumti haasoo kun harruma atumti ni dhaggeeffattu kun atumti haasoftu kuni sa'aatii mattisa kana haasaan iyyuu dhabamuuf jira. Haalli biyya kana keessa baay'ee ulfaataadha. Meebi paartii babbareedaa arguu dandeessu. Waan bililichi propoogaandaaf ta'u yaada uummataaf ta'uu arguu dandeessu. Garuu anaaf lubbuu obboleessa koof lubbuu obboleettii kun an jaalladha. Dhugaan isinitti himan baay'ee mangaddaa. Haala irra qonnaan bulaan Oromoo itti keessa jiru baay'ee nama gaddisiisa. Sirni kuni sirni bilchiginnaa kuni hojiin itti jiru baay'ee kan dubbachuuf miti kan dhaggeeffachuuf nama sururudha. Waraana Amaaraa uummata Amaaraa fuudhee Oromiyaa keessa bobbaasee maal jedhu? Isuma koo tokko maal jedhe? Amaaraan nu bitaaraa jedhe. Amaara maalii jechuun makalaakaa keessa ta'e afaan Oromoo dubbachuu dhaga'uu kan hin dandeenye. Uummati kuni walii galuu hin danda'u. Qonnaan bulaan Oromoo Amaariffaa kan hin dandeenyetu jira. Sababa tokko malee sababuma nafaa wallaaleef kun shanadha jedhee lubbuu meeqatu raashaname. Dubartootuma meeqaaf ragaa wajjin ragaa meeqaaf meeqa of harkaa qaba. Dhiira jedhee kan gabbee uummata kana sagalee guddaa ta'u walitti uummata kana qabee haa dubbatu ragaa gurguddaa baay'ee of harkaa qaba.
dubartiin jaallatamte nama sanan barbaaddu yoo jedhe ati shaaneedha jedhanii nama meeqatu maqaa kanaan nama meeqatu wareegame. Amma sa'aatii kana waa'ee jiraachuuf waa'ee dhabamuuti. Ilaalcha siyaasaa adda addaa qabaachuu dhiisuu dandeessa garuu Oromoo hundi namaa Oromoo hundi xiqqaa guddaa hundi rakkoo hamaa keessa jira. Rakkoo hamaa keessa jira. Kanaaf maal akka gochuu qabnu utuu gadi ta'anii Oromoon falafalame. Haga yoomitti qarshii buusa. Siniitis galatan taane. Oromoon isa sitti fayyadamee galatan taane. Haga yoomitti mee kun tu biyya qabnu biyya abbaa keenya irratti saree taane. Tu biyya qabnu garaa guunnee nyaachuu dadhabne. Mee maal wayyane? Mee tasgabboofnee ma itu haasofne maal wayya jedhee Oromoon akka Oromootti yoo tasgabbaa'ee haasee waan falli dhufu wayinatti fakkaata. Sana ta'uu baannaan unkaan rakkina Oromoo kan qarshii buustee bira dhaabachuu mitiiti. Qarshii buustee rakkina isaa qarshiidhaan bira dhaabattee furuu mitiiti. Inni ji'oon meeqa sadatti gargaarsi dhaabbati gargaarsaa sadarkaa Oromoo oolchuu hin dandeenye balaa akkasitti Oromoo irratti dhufa. Amantees amanuu baattees baay'een gatti inni du'ee hin obbaafate dhugaa dubbachuudha. Kana ta'anii ilaaluurra inni du'ee hin obbaafate. Mee miira keessaa baane inni hundi keenya kuttaa miira keessaa ba'ati maal wayyaadha. Siyaasaafis miti maaliifis miti miiruma keessaa ba'i maal wayyaadha. Bakki dhugaan hin jirre haqi hin jirre. Biyya seerri tokko hin jirre dhugaan hin jirre. Silaatoo seerri jiraate hiyyeessi harka sooressaan hin miidhamu ture. Inni aangoo hin qabne isaa aangoo hin qabneen hin miidhamu ture. Mee akka Oromootti dogoggora kaleessaas akkuma qabanneetti qabannee mee isa kanaan dura darbe miti. Isa dhufaa jiru badiisa dhufaa jiru oolchuudhaaf mee akka Oromootti maal gochuu qabna isa jedhu tu gatteenyee gattaane inni beekus inni hubannaa qabus inni maal ta'us walitti dhufee mari'ate falliin inni godhee yaadala. Gaagaama dhufuuf jiru kana hambisuun ni danda'ama. Yoo ati cimte immoo yoo ati jabaatte immoo eenyullee si bira dhaabata kana quboo qabaadha. Ati yoo jabaatte ati yoo cimte eenyullee dhufee si bira dhaabachuu danda'a. Garuu saba guddaa hamma kana ga'u taane yeroo boonye akkas taane jedhe ana dhugaa waaqa isheen akka ofii kootitti baay'ee ofitti qaana. Kanaaf akka guddummaa keenyaatti mee kottaa waanuma guddaa tokko hojjenna. Galatooma baay'een gaddee jira. Waamicha harmee ayyaa hundaan nageessisuuf iyyaa naagdir maddaan jetti almandiyaa hagumaachuu namuu waan dandayaa lubbuu wareega kennee atitiyaa. Waamicha harmee ayyaa hundaan nageessisuuf iyyaa naagdir maddaan jetti almandiyaa hagumaachuu namuu waan dandayaa lubbuu wareega kennee atitiyaa. Kasona baudaan bilisa baasu harka nama hiree qabsu kan saffisu hunduu dandeettiisa abaa'ootinnisu Oromummaa isaa namuun akka mul'isu. Waamicha harmee ayyaa hundaan nageessisuuf iyyaa naagdir maddaan jetti almandiyaa hagumaachuu namuu waan dandayaa lubbuu wareega kennee atitiyaa. Qabeenyi dhuunfaa kee kan Oromoon taane kan nabaa hojii ittiin hin dhaabbanne
sufiya nadir madan jetti almandiya haguma tunamu andandaya lubu warega kenne atidiya Alagadani nu oromoda halu bekani araban soba nu garbonsani lamu araba ainu gomsani badito komale anga duati meka kan kalame kesarati simbiro barisi bosona marsi lenchicha bosona nadudu pisi wanu kaisa jiru itti gabasi wanu kaisa jiru itti gabasi almatakiya siya bambia muratakiya siya bambia ina sagala wabonu gala aba omue murganu gala balmatakiya siya bambia tatabekiya siya bambia wabonu dufe ina saofe akabo sonu la garra ofe